waldaa keenya nagaatti eegee mana keessa jiraannutti nagaatti nu eegee har'ammoo isaaf akka sagannuuf fuula isaa duratti dhiyaannee akka isa kadhannuuf isa carraanuuf kennee maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Sirna sagada keenya guyyaarraa faarfannaa faarfattoota waldaa keenyaatiin jalqabna. Yeroo kana faarfattoonni keenya as ba'anii faarfannaa dura bu'anii nu faarfatu. Maqaa Waaqayyo Gooftaa Maccaatti hunduma keessan nagaa isin gaafannaa. Baga du'ee du'aa ka'uu Gooftaa Yesuus Kiristoos kan bara 2020tiin hunduma keenya nagaadhaan ga'e jechuu jaallannaa. Nagaan Waaqayyoo, eebbi Waaqayyoo, gargaarsi Waaqayyoo, eegumsi Waaqayyoo gola tokkoon keenya manaqee tokkoon keenya hafuufatu. Hallelujah. Tiksee hunduma keenya haa eegu. Hallelujah. Hafuuruma kana keessa taane yaada keenya qalbii keenya gara Waaqayyootti, gara isa hundumaa danda'u, gara isa jiraataa ta'ee, gara Waaqayyo Abbaatti yaada keenya garaa keenya qalbii keenya ol fudhannee Waaqayyoon waaqessina, Waaqayyoon faarfannaa, Waaqayyoon jajanna. Hallelujah. Inni gaariidha, inni beekaadha. Hallelujah. Waaqayyo keenya oolchaadha, gargaaraadha. Kanan baranduma manasar marmaru, kanan barakoti isaka bufaru, kanan baranduma arkasar rajiru. Oh Yesus. Kanan barakoti isafka bufaru, kanan baranduma malasar maru, kanan barakoti isafka bufaru, kanan baranduma arkasar rajiru, kanan barakoti isafka bufaru, kanan yeronduma arkasar rajiru, kanan barakoti isafka bufaru, kanan yeronduma manasat marmaru, kanan barakoti isafka bufaru. Oh, michuko rabara,
lisa kumasa mafira chala kubasa kanenyu fakatu chala lisa Sala kubasa kananyeronduma manasar marmaru kanan barakoti isafa bufaru kananyeronduma harkasar rajiro Safa bufaru kananyeronduma harkasar rajuru kanan barakuti isafa bufaru michuko oh michuko kumata mafira chala kubasa kanenyu fakatu jalan lisa inni wanunduma chala kubasa oh michuko Anyone
lalisa kumata mafira tara kubasa kaninyo fakatu lalisa inni wan unduma tara kubasa kaninyo fakatu lalisa kumata mafira tara kubasa Badisa venture nambasu karanko tuti numne hari bate garako Badisa venture nambasu karanko Badisa venture nambasu karanko namana gode ararike 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 ulfatu sinjena jirenyiko araki bokote ulfatu sinjena jirenyiko araki bokote ulfatu sinjena jirenyiko araki bokote salvameti gargarsike innat gati bafte navidate yammu kara unda abdinume humna gargarsake navidate salvameti gargarsike innat gati bafte navidate yammu kara unda abdinume humna gargarsake navidate imbogodu ganibose garumake mundanganesu ati burbatidenya ati burkajrenya ati burkajrenya ati burkajrenya alako ilante natinge darame jala nabata simdatabe asima chilane yero namni kutu abdi jika abdi surajatam sutu alako ilante natinge darame jala nabata simdatabe Asiva
Jesus.
wajjini duutin jiru Yesuusi wajjini duutin jiru Yesuusi wajjini duutin jiru Yesuusi wajjini Yesuusi nalole Boba'uu ibidda nyaatamu bishaani Yesuusi Boba'uu ibidda nyaatamu bishaani Yesuusi nalole Yesuusi nalole Boba'uu ibidda nyaatamu bishaani duutin jiru Yesuusi wajjini duutin jiru Yesuusi wajjini duutin jiru Yesuusi wajjini duutin jiru Yesuusi wajjini Yesuusi wajjin duutin jiru ameen Isa wajjin jireenya malee duutin jiru Yesuusi wajjini duutin jiru Yesuusi wajjini harka keessan gara isaatti qabadhaati duutin jiru Yesuusi wajjini duutin jiru Yesuusi wajjini Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo faarfattoonni faarfannaa dhageessan faarfattoota keenya Waaqayyo isaan eebbisu. Yeroo kana immoo dubbii sagalee Waaqayyoo dhageenya guyyaa irraatiif kan nuuf kenname isa qulqulluu sagalee Waaqayyoo luba waldaa keenya luba Taganyee Namarraatiin dubbii sagalee Waaqayyoo dhageenya Waaqayyo yeroo keenyaaf nuuf eebbisu. Waaqayyo keenya haa eebbifamu. Galanni Waaqayyo keenyaaf haa ta'u. Attam jirtu. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Egaa yeroo nuyi keessa jirru yeroo dhibaadha. Yeroo dhibaa haa ta'u iyyuu malee immoo yeroo itti dubbii Waaqayyootiin jajjabaannu sagalee Waaqayyoo dubbifannu Waaqayyoon akka sagalee isaatiitti abdannuuf eeggannudha. Macaafa qulqulluu keenya keessatti macaafa fakkeenyaa boqonnaa 24 lakkoofsa 10 irratti sagaleen Waaqayyoo akkana jedha.